Mama bean, dage. Akam yette garus. Mama bean dage. Ada bidanya saya dura. Sauti mo sauti miti. Tam. Kama haso jurukun. Sauti. Amane kama bean. Haso. Yes. Ada bida kafa. Kanaafuu ati jaartii tan teewoo namni ta duraanii teewoo namni hanga fedhetti haasa'u isteetuma bira kutta jechuun jaamusi. Okay, edana jamusi de. Ate harifa to jirte ju miyo nama mancan jirte fitte. Ayi. Me la la ya family. De ju se de julle mologi de kharra demtu. Hauda afta barba bayan adi du batar adum. Wallahi akka qaldiitti miti wallahi anaaf. Sirra dugada. Welcome to the club leloy. Hai, sirra dugada. Mirga feti wasa. Taabua. Aya. Yoo isin heerimtee yoo jaarsa hin qabaatin Loko. yoo heerimtee jaarsa qabaate isin osoo jaarsa qabdu alatti gadi bari hin baatu. Hayo jar seberan jiryo. Taabua. Sanuu kesan jaarsi jira jaarsa ta'e eeggatan. Jaarsi nu jayyuusa iyyaaniin. Ammoo kain heerimin ka jaarsallee hin argatin ati jaartii kan teessuun ni kumaa addan jira mallee beeki. Jaalallee ta'e ta duraaniti. Naam, naam, naam. Egaa akkasimi Naam, luga, luga. tanaaf ana karaa deemu duroo saamni kan ka'e calloon eenyu caalan Harkara khayyate dhaabata. Si jabanan yoo harkarraa ayyadee qabatee argatee adeemu. Matuma isaa kana keessan gaaraa geessateedha yookaan ishimanidha. Mama bean gizo khobate soyro iddu film horror lalta koy. Film horror lalta gizo khobate soyro iddu. Hay, Film horror cuma. no, mijoontu ni jireenyi biraa eegalte siin adda baate ati jireenyi biraa eegalte hay humaa godhuu hin dandeessu jireenya si jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Jireenya biraa hoggaatu kam. Jireenya biraa hoggaatu kam. Amma fakkeenyaaf yoo ni kan heerumtee jiraatte hoo meeqam taate ni kan heerumtee yoo jiraatte jaarsisiitii hojii dhaabbatu jiraatte ammas manca harkaa qabda waan ajaa'ibaa hayyee manca harkaa qabda ammas yoo jaarsanii haati hojii dhaabbatu jiraatte hoo ittuma keessuu ita ammas. Yoo fuutee dhandhamtee jettu maatii miti dantaarraan kaa jettu dhiiftee bira hojjeta. Lakki si achi as deemu harkeetii amma kaa itti yaadee histiidhaaf si dura dhungata. Eenyuun? Inni hojii dhaabbatu sun. Namni kam? Mama bayanan dhageenye laa dhaggeeffadhu. Wanni an jechi jiru kun jecha moo jechaa miti dura? Jecha. Jecha eegaa jecha teenki lolloyi. Jecha eefa ta'eefuu miyyoon tuni fireendii isii yoo takka nama tokkochi taa'u jirtiimi. Itti dhuftee ati. Dirqama mataa haa qabda mancaa si duratti ol dhungatan. Wanti akkas jaamaan jirtu. Yaaboo jaartiin isaa duranii wayii biyya jirti faamilii irraa fageessaa yaaboo. Amucaa kana nama hidhattee harkuun fadhu. Hedduun jaaladha hedduun kabajaa. Jaartii sheekaati akkamitti alatti harkarra kaayyattaati. Maali jaartiin sheekaa wanta hin qabdu jaartiin sheekaa. Ta duraaniiti gaati maqaa jaartii sheekaa sanillee eeguu qabdaa warra hin qaanfattu ati akkamitti ati boo. Ta duraanii yoo taates duuba qoy akka namni biraatti hin haajamneef ayitetti qaraatee qolloftee jira moo. Ija hidhatteeti karaa biraatiin dabarte. Way sareen na nyaattee yoo sabni yaaboo. Harka na balleessuu deemta garooti maama bayan harka haala kanaan nallee balleessitee amala. Okay, kumaan gaatti ajaa'ibbii ta'e mara.
adabbiin kumaa miti kuma sadii adabbii bareedduu si'ata ba'a an wanni das jiru adabbii bareedduu si madaaltu malee akka jara kaanitti namni hin joonni hin jiru kuma sadiin adabbiin akkasiin jee mi'a nama fakkeenyaaf jaartii tanii ni kee jira isii sayyoon arge maal na gorsitamee akka nama dhiiraa tokkotti ammas bayi mancaa keessaa warra bisatte ammas mancaa keessaa bayiitii na gorsa kutakka dhiiga keessaa bayiitii na gorsa akkam jee hayya mancumaa wajjin na gorsi okay waan irraa si gorsu haasa'e gabare hin haasa'une jaartii xiyyatu duraan yoo nama biraatti hojii orke maal haa godhan fakkeenyaaf ati waan gootu san gootaa jaartii tante taati fuutee hiitte nama biraatti yoo wajji agarte maal haa godhu jette Lello darling Lello darling thank you harka dugda duubatti hiiteeti harka dugda duubatti hiitee haadaan haya warra isaanii geessitee deeratti ol darbita nuti jaartiin teenya dharaan fuunee hiinu kabaja qabdi nama dhiirti alatti gibbee harkarra qaqqabatu miti namni ishiin jaalate yoo jiraate akkuma nuti kabajaan isinirraa fuunetti dhufanii isinirraa fuudhan jettee bira deemte. Harka duubatti hidhee liibee jirti isin kan harka duubatti hidhee nin talabsiisamoo maallaqan buusiisamoo michiyoo nagaan adda baanee jirtu jireenya biraa eegaltee jirtu simaama bayan maal na gorsu jirtu. Jireenyi alatti eegiggeela lama. Okay. Aha, yoon haram irratti harki baantaga. Yaada bareeda akkas amma akkasii wal tahaa deemnu gaa. Yoon haram irratti harki baantaga. Haram hoggaatu kam? Yoon nama biraati hojii jaarsa isiidha kan eegaa osoo hin taane haram rileeshina jaanii jira mire kan eegaa boodaa san kan eegaa dura yoon san irratti arkeen harka duubatti hidhee wayaan haa boodee yaaboo harka duubatti hidhee ganda isii darba dhaqee. Irraa achi deebitee fagaatta abbaa kiyya qaali birarraan hin dabartu. Yoo dukkaanni kiyya ganda soddaa bira ta'e akkamitti ilaalta yoo dukkaanni nan dalagadhee itti jiraadhu ganda soddaa bira ta'e biyyeen jijjiiraa isii jee dukkaana san hin dhiisa. Ganda soddaa keetima. Bakka isin itti gabbaateetti ol deebitu san yoo dukkaanni kiyya achi ta'e. Jaartii teeta duraanii diinaqaatii hin jirre waan ta'eef qaadhimaateetti ni hammata garsita. Ni yaammadhee hoo? Yaamteeti ni hammata jechuun yaamtee garsita. Waan akkanaa dhiisii an nama bultii danteessiif hin hawwaa. Garuu immoo akkanaa fi akkanaa ija namaa dura deddeemanii ayyee jechuu tana dhiisii. Bilchaata hoggana isin injoo sababaanii bara kophatti wal agarreetiin gorsa jechuun kophatti taa'anii naafisii qofa teenyee if dura kaa'ee wanni ati jirtu kun sirrii miti bultii jaarradhu taa'ee mi'a sirriitti waan hin dhageenye faamu naam jee gorsa jechuun naafisii qophaa taanee. Eegaa gorsa. Maama bayan dhagee. Akkam jettee gorsa. Maama bayan dhagee. Adabbii teenyee seen dura sautii moo sautii miti? Kami? Kan haasoo jirru kun sautii amani kamam bayan. Haasoo. Yes. Adabbii takkaffaa. Kanaafuu ati jaartii tante yoo namni ata duraan hiite yoo namni hanga fedhetti haasawistee nama bira kutta jechuun jaamusi. Okay, edaanaa jaamusii ta'ee ati haarifa ta'u jirte jechuun miyyoo namaa mancaan cirtee fittee. Ayi. Laalaa yaa faamilii. Hai. Jaartii xiyyata duraanii naan adda baatee jeheetiin isii garaa laaqee aangoon darbu seenaa. Odeemasi. Ayyaatti fafadhamma kana keessaa baane. Adabbii takkaffaa. Ayyoon taate mandisan. Ayyeesh adabbii takkaffaa. Okay. Mancaa mana keessa ni jira. Adabbii takkaffaa. Mancaa maal godhan na bira.
Okay, filtera jijjiirratteeti sagaleellee jijjiirrattee na hojjaa soita adabbiin kafaa. Lammaffaan immoo Akam eh, akam gudare. filtera kaayatteeti sagaleellee jijjiirrattee na hojjaa soita. Adabbii lammaffaan immoo jilbiifatteeti harka ol qabdee abba feete heerumuu ni dandeessii jarri duraanii wanni mancaa itti garan na ficcisiisu hin jiru jettee dhiifama gaafatte. Akam Adabbii lammaffaan jilbiifattee harka ol qabdeeti ani jaartiin yeroo duraanii yoo kafeete heerumtes yoo kafeete hojii kararra dhaabbattes humaanatti hin dhaga'amu kan hin dararee fuujee dhiifamaa jetta. Adabbii sadaffaan Lukas. Inja Lukas. Inja. family please tap gura family tap hin jiru wallahi. Isi tana. Baati tana. Okay, ayyee loo keessaa filatta maaliif hin baasu? Sadaffaa immoo sagalee jijjiirratteeti filtera jijjiirrattu kanarratti sagalee jijjiirratteeti marratta akka reetti. Akka Hamzaa Shajjaa biroo hojii malee hin ta'u taphni sun nama beekan. Lambar afuraffaa irratti yaa. Okay, ayyee. Adabbii sadaffaa Amaariffaan hojii haasofte haga ta'e geemni dhumu. Ayyee. Ama sadaffaan Amaariffaa. Afuraffaa. Afuraffaa hayi. Haga meeqaatti deemna haguma sadiitii bara. Sadeen keessaa tokko filadhu. Hin ta'u Afrikaa. Hayyee afuraffaa nashiidaa Amaariffaan naa jetta. Nashiidaa. Wajjiniin dhaladheedha Amaariffaa kati haasaitu. Rakkoon qaburii akkanuma barraati. Akkuma barani ana akkanumatti hin baree amma fakkeenyaaf beekeeti. Nashiidaa Amaariffaadhaa wajjiniin dhaladhee maalitti hin beekan? Ati jaartii ta'e duraanii wajji dhalatte akkasitti irra diddee mancaan barbaadduuf wajji dhalatte. Waa'ee kanaatiif waa'ee sunii barre walitti hin dhuftu. Hayyee sadiiuma adabbiin sadeen keessaa filadhu. Himi Afuraffaa. Afuraffaan hin jirtu hamama beekan. Geema agarraa taphachuun afuraffaa dhageen beekuun sadiiuma. Lakkiin nuti Afuraffaatti beekna Afuraffaa himi. Isin eenyu faadha afuraffaa beeku subhaanallah. Okay. Hayyee afuraffaan Baaba bayaa kan rijaara darfaa bilee adabbii isaatiin na jalaa bada. Okay, afuraffaan jimaa ammas dura jiru kana gabbaaftee re'ee kannita. Kamirraa ilaalta? Gabbaaftee biraa fiidaa. Fiidu. Re'eef kannita takka re'ee ollaatiif geessita. Laa daa'imandiidha. Jannata keessattis janaadha kana nyaanna. Warqiidha. Akkamitti warqii gabbaate naan jettaati gaafa asii dhufti gaafa harargee dhufti ittiin nyaattee guddattee ittiin biyya kaayiroodhaa kana dhayxeeti ummaan tantee irraa gartee yootee maallaqa walitti sii qabdi akkasitti fuutee atiin kaayiroo si geessitee gabbaayii biraa fiigi jechuun maan. Aboo inni hedduun taragadhu siin jee maal naas tokkortee duuteeti sitti nafne reekan niin jeerma. Maalii ati tuffiin dilluu mara maalii ati qabeenyi guddaadhaa baratu. Naas tokkoree yaaboo Oromoo hojii waliin nambuus taayitaa yaaboo. Re'ee kan jechuun re'een maal re'een teenyaa miti. Re'ee kan jechuun maal rakkoo qabu. Aboo no akkasii miti. Jamu kas. Dhaggeeffadhu dhiisa. Tumbar. Garaabaa jaamaa bara. Waan namni irraa qabe. Akkee dhaggeeffadhu afuraffaa kushaappii 50 naa dalee. Kushaappii 50. Kam keessaa filattaayyee? Kam keessaa filattaayyee? Sagalee irraan kaayyadha. Okay, filtera illee jijjiiradhu. Hin jijjiiratu filtera. Sagalee qofa. Okay, sagaleen mataaf itti adeemsidha. Akka tara 30 qofa marrattaayyee sagalee jijjiiradhu. Sagalee 7 farra geeffadhu akkana harkisi. Sagalee jijjiiradhee tan Amaariffaa si hojii haasa'u. Okay, sagalee jijjiiratee Amaariffaan hojii haasa'u ta'a yaada bareeda. Ammas Amaariffaa fi Arabiffaa ni dandeessaa? Arabiffaa.
Arabi faan hin beekan. Amaariffaa dha bara amma adabbii fudhadhu gama amma beekan. Akka migganaa hojii taphanna adabbii walirraa fudhatatti himnaa ta'u. Okay, jalia. Ayyee sagalee jijjiiradhu. Amaariffaa sona. Akka ganaa gisee ganda dheete dhalaalee habashaa sanis Baada ye. ooyee Otti dia insiga. Kota ga. jijjiiratee sagalee torba farra geessi bakka akkana naannee si torba farra tokko. Baada. Yaa mama beekan. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Irra geessi yaa mama kee. Umma. Okay. Okay, umman te anggap siapa adumma te dianggap mo. No, Rabbi rahmataa godhuuf yan kutu suudhee siidhaaf. Rabbi rahmataa godhuuf kutu suudhaan jeen. Okay, masya Allah. Rabbi ada te di wajjin jannata keessa akkanatti laal. Ummaa te akkanatti fuula keessa teessee ilaaluu qooda kee Rabbi si haa godhu. Amiin. Sootiin ajijjiiri. Amiin Allahu amiin. Rabbi danda'a di bismillahirrahmanirrahim. Du'aa ilaanin si godhu wallahi lazim nama sheekha akkanatti waan kana ati buutan. Kanaafin du'aa si godhu isin yaadachiifatan si gaggeessa. Rabbi si haa ta'u. Rabbi harmee teetii wajjin jannata keessatti wal si haa agarsiisu. Amiin. Amiin jedhi. Amiin. Dhaggeeffadhu. Du'a uummatan Amaarinyaan naa godha du'aa itana piliis yaa'u. Rabbiin afaan hunda dhagaya. Salaatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi harmee teetii wajjin jannata keessatti fuula Rabbi walitti isin deebisee alaa sururin mutaqaabiliina Rabbi gartee isin haa godhu. Rabbi danda'aadhaati nama miila haadha jalaatiin haadha miila haadha ofii jalaatiin jannata seenee Rabbi si haa godhu. Rabbi jannata keessatti wal si haa agarsiisu. Harmee teetii wajjin magaalaa jannataa keessa deemu qooda kee Rabbi si haa godhu. Harmee teetii wajjin fuula walitti as deebitanii ilaala akkasitti gartee wal gaafattanii gartee wal salaammattanii walitti mammaramtanii akkasitti mi'aa gartee qananii jannataa kana gartee obboleessa arguu qooda kee Rabbi si haa godhu. Rabbi si haa godhu. Ishiif illee Rabbi jannataan Rabbi haa qananiisu. Rabbi qabrii ishiidha Rabbi irraa haa bal'isu. Yaa Rabbi irraa bal'isu. Yaa Rabbi Allah. Aboonni danda'a maatii ta'e keessa illee Rabbi barakaa umurii Rabbi haa qabu. Obboleeyyiin kee keessas Rabbi gartee kan gartee qaama wal bira hin jirre hunda isaaniitu Rabbiin nagaa itti tahee fayyaa itti kennee qabeenya itti kennee diinii fi duniyaadhaan Rabbi haa bal'isu. Atillee haadha manaa gaarii laalan dadasii yaaman dasii tafuula namaa dura asin deddeemne tan dhodhokattulaa tagartee ati jala teessulaa diimtuu bareeddu tafuural aynii fakkaattu ta salaatatti si qaabtu ta koottu gartee gara ibaadaa goona sin jettu ta bolola duniyaan qabnu taatiyoo ati rakkatte sin cinqane si wajji beelote si wajji rakkattu Rabbi taataat akkasiisan sitti haa qabu ta diinii fi duniyaadhaan Rabbi isinitti haa qabu Rabbi isinitti haa qabu baadhoo ati gartee Rabbi si haa milkeessu milkii fi duniyaadhaan Rabbi sitti haa qabu imanni kee hin hir'atin حادة سبحان ربك بالعزة يا والحمد لله رب العالمين عزيز يا كريم ربي بجتن سجاد أبوه والله ربي جزاك ناجرات إدو قلت هم الفيلم سينجا جسامة والله واني سينجول لين كابو بربادو قلت هم هذا اللي ربي سيجارة ربي فاتو والله آمين 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 بربادو جل جلالة ربي سيخبجي Okay, चला तो भाई बाय बाय गेम ना आडू मुगा okay cancel करियो दे मुझे दे करो सेकंड में aman lagi aman te amrit tate रब रामता करो anggam guys tate amrit وقاشن rabbi nana kan yesu karena takhaddu fi ararama khaddu fi dua dan shehin dagatin salat shanan kese سنما كنتم واقونا إن شاء الله أتلين نزوج خبادي سنا قريب akkasi ammas bakka jirtutti keessaa salaata shanan keessatti
سيودة خيزت حرارة ما خلقوا بشي ربا رب جنة أنا أقرأ أبان كينو يجرامي الحمد لله. ما شاء الله أبا خيت اللي يو تقو بيت هذه تقو خجرات تاتي إساسا أكبر دودي أكا غارت خد مدوشي أيه ربا. جبار لبي بيه يا قال هم تربي سراكب آمين آمين آمين. قالت ماما خيول جنة فدوى. ديما أيوة فادو ثلاثة مشي والله مجا مسكين يا مجا مسكين والله والله لي نما كم سيتي بر والله biar saja jannah Rabbi hakan Allah Rabbi jannah akan قبل لي ربي مريسا نقيس ورخا ربي أخا ميجر التقو في ياو دعاي دافع لال جران أني الراديو أي قد في ياو لا أني تنر ربي وان إساني هدبت والله لتبقينا إساني هدبت وان كان جرير من دخل سنة اللي ربي سنة لما تجيس ديني في الدنيا على رب السناف أكيد أقول كل رب سناخن إجابة إجاهاس إذا رب سنراها قب سننجرا تكو خيسن ملكي ديني في الدنيا على رب ولد سناقب رب ولد سناقب رب دندارتي رب سناقب مجيسو رب جنتان أنس أكا إساق وتسودا رب جنتان آكنانيسو إيه والله لجي رب جنتان آكنانيسو ada febba kenya le yada to kamno ya jajarana yada dar pikarte nama ada febba yada to rabbi no agor coba da sinjira asmarata ni sunura abaga warri akhbashira kuno kanati afan deratan yo ati baba birakhir sirat namni araban warat derati jijijjar makhana subhanallah malumatan bo kanati man khunza alfati to kana galchanga ما أدري من كان هنزا هلا لغتي السلام عليكم. عليكم السلام أكم جرت أستاذ نجايا؟ ويانا قالت ربي الحمد لله كم جرتم؟